kutaan kuni namoonni baay'een waldaa kiristaanaa keessatti iddoo garaagaraatti sinitti lallabamee dhageessaniif mana kadhannaatti haa ta'u iddoo garaagaraatti haa ta'u dhageessaniitu sagalee kana. Har'a garuu Hafuurri Qulqulluu mata duree akka jedhuun gara keessan dhufe maalidha? Inni si jalaa diigame ni ijaarama. Wanti si jalaa diigame maalidha? Namoonni tokko tokko nagaa isaanii diigamee jira. Namoonni tokko tokko gaa'ila isaanii diigamee jira. Namoonni tokko tokko carraa isaanii diigamee jira. Namoonni tokko tokko hojii isaanii diigamee jira. Namoonni tokko tokko immoo jireenya hafuura isaanii diigamee jira. Namoonni tokko tokko immoo namummaan isaanii bifa gatee wantoonni baay'een jalaa diigamanii jiru. Kanarraa kan ka'e namni ennaa waa jalaa diigame hin taa'u akkaataa itti deebi'ee ijaaramu barbaada. Keessatti dhagaa tokko tokko waldaa jiru keessatti jireenyi hafuura isaa diigameera, nagaan isaa diigameera, boqonnaan isaa diigameera. Waan baay'een jalaa diigamurraa kan ka'e jireenya diigamaa baatee deema namni baay'een. Har'a garuu of dandeessa siin jechaa jira waan har'a nama tokko nan dubbadhaa nama jireenyi isaa diigame deebi'ee ijaarama. Nama hojiin isaa diigame deebi'ee ijaarama. Nama baay'een isaa diigame deebi'ee ijaarama. Nama baay'een isaa diigame deebi'ee galayyaa. Inni na jalaa diigame ni ijaarama. Inni dhagahu sagalee baasaa dubbadhaa inni na jalaa diigame ni ijaarama. Dabalaa dubbadhaa inni na jalaa diigame ni ijaarama. Har'aatti Waaqayyo isa diigame ni ijaara jechaa jira. Isa bittime ni ijaara jechaa jira. Isa gargar badee ni ijaara jechaa jira Waaqayyo. Nama na dhagahu tokkotti narraa jaala deebi'ee ijaarama. Korkaasi guddinaan harka korkaasi haadha koo abboolii koo. Biyya adulaalaa dhagaa maaltu sin jalaa diigame? Maaltu sin jalaa bade? Maaltu sin jalaa iddoo gadhiise? Maal barbaadanii dhabdan? Maal dhamaatanii dhabdan? Har'a Waaqayyo nan deebisa jechaa jira. Mana keetii kan bade deebi'ee galayyaa. Eenyuun na dhagaa jira nama sin bukkee qaba inni sin jalaa bade deebi'ee galayyaadhaani. Itti malee deebi'ee galayyaadhaani. Hallelujah. Hallelujah. Akkas jedha kutaan kuni harki Waaqayyo ana irra ture innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen goge keessa guute tokko keessa na dhaabe. Lafee inni jedhu kuni kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture. Isaanis baay'ee goganii turani. Inni isaan gidduu asiif achi na adeemsisee yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya godhachuu yookiin qabaachuu danda'aare anan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa si duwwaatu beeka kanan jedhe. Lafee akkamii lafee gogaa? Dheela dhaggeeffadha. Dachaa lafeen guute. Dachaa lafee baay'ee keessa na oofeen. Raajiin Waaqayyo kun Hisqeel lafee foon qabu hin jenne. Lafee bifa qabu hin jenne. Lafee miidhagu hin jenne. Lafee dachaa lafee gogaa guute tokko keessa asiif achi na oofee. Lafeen kun baay'eedha garuu maal ta'eera gogee. Mee dubbadhaa lafeen kun baay'ee gogee. Jedha kan lafeen kun baay'ee gogee. Goguurraa kan ka'e jedha. Bara baay'ee achitti lakkaa'eera jedha. Lafeen kun jedha. Deebi'ee kan jiraatu harka Waaqayyo keessaa qofadha jedha. Nama Waaqayyootiin Waaqayyo akkas jedhee gaafata. Yaa Hisqeel jedhe ilaali lafee kana keessa deemiti. Goggogaadha miti, bifan qabu miti, foon hin qabu miti, hafuura hin qabu miti. Waa gochuu hin danda'u kun jennaan akka kootti hin danda'amu. Akka namaatti hin danda'amu. Siif garuu. Siif garuu. Dhagahu sagalee baasa maal harka ol kaasi ol kaasi. Yaa Waaqayyo siif hin danda'ama jedha ayyaa. Sagalee baasa dubbadha yaa Waaqayyo siif hin danda'ama jedha. Dabalaa dubbadha yaa Waaqayyo siif hin danda'ama jedha. Dhukkubni bara baay'ee kan si gogse Waaqayyoof hin danda'ama har'a. Qorumsi yeroo baay'ee kan si gogse Waaqayyoof hin danda'ama har'a. Wanti baay'een kan hiriira sirra gale Waaqayyoof hin danda'ama. Hin danda'ama jennaan eeyyee namaaf garuu firaaf garuu hiriyaa kootiif garuu biyya kootiif garuu moototaaf garuu Waaqayyoof garuu
Waaqayyoof garuu harka keessan ol kaasaa ammayyuu dhimmi koo Waaqayyoof hin danda'ama jedha. Inni na jalaa diigame jedha. Harka Waaqayyoon deebi'ee ijaarama jedha. Har'a namoonni baay'een kan koo hin danda'u kan jettan Waaqayyootti isinii darba. Maalo sagalee kana of hin dabarsin. Kan koo gogeera, kan koo diigameera, kan koo bittineera, kan koo bifa dhabeera. Sirri dhiiseera, ani dhiiseera, namoonni kan dhiisaniiru warri jettan. Har'a nama tokkoof nan arga Waaqayyootti darbaa jira. Waaqayyootti darbaa jira. Waaqayyootti darbaa jira. Har'a guutameen dubbadha. Dargaggoota carraan keessan goge deebisee lalisa. Mee harka ol kaasaa dargaggoonni. Kaasa carraan keessan goge deebisee lalisa. Hojiin keessan goge deebi'ee lalisa. Hafuurri sin keessatti goge deebisee lalisa. Kanumaan wal qabate Ermiyaas 17:7 dhaqxanii yoo ilaaltan namni ana Waaqayyootti amanatu agammadu erga jedhee lakkoofsi 8 akka jedhe namni akkasii nama akka muka bishaan qarqara dhaabbatee hidda yaafatuuti. Namni akkasii yookiin mukti akkasii yoo bonni dhufellee yaadda'u maaliif caamsaan isa yaaddes maaliif bishaan qarqara jira. Harka ol kaasaa ergaa tokko dubbadha. Har'a warri Waaqayyo seenaa isaanii bareechu deebisee warra Waaqayyo irratti of gatanidha. Isaan gogaan isaanii har'a ganama lalisee ba'a. Akka keessan ol kaasaa gara Waaqayyootti. Ameen hafuura qulqulluu. Waldaa kiristaanaa gaaddisa Waaqayyo addunyaa keessatti har'a Waaqayyo akkas godha. Jireenya kee goge Waaqayyo jiisee si gadhiisa. Isa si jala harcee deebisee si gadhiisa. Namoonni baay'een ijji kan sinirraa lafa nam'e rakkinarraa kan ka'e qorumsarraa kan ka'e Waaqayyo deebisee ija sinitti godha. Nama sin bukkee qabaatti maa Waaqayyo deebisee ija sitti godha dhaani. Itti maa sirriitti Waaqayyo deebisee ija sitti godha dhaani. Itti maa sirriitti Waaqayyo deebisee ija sitti godha dhaani. Waaqayyo ija godhatta siin jechaa jira dhaani. Mee isinumti immoo Waaqayyo ija natti godha jedha. Mee ameenaa jedhu namni tokko. Ameenaa jedhu namni tokko. Maqaa Yesuusiin har'aa kaasee ija godhachuun sinii ta'eera. Ameen sinii ta'eera. Harki Waaqayyo ana irra ture. Innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa fuute tokko keessa na dhaabde. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture. Isaanis baay'ee goggoganii turan. Inni isaan gidduu asii achi na adeemsisa. Yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu ni danda'aare anaan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka. Ameen. Warri jireenyi na jalaa bade jettan har'a jireenya haaraa argata. Ameen. Jireenyichi eenyuun yoo jettan Iyyesuus ilma Waaqayyo. Ameen. Iyyesuus isa durbee Maariyaamirraa dhalatedha. Ameen. Otoo inni jireenya kee keessa jiru jireenyi ta'e hin gogu. Ameen. Akka sanatti bufee nan dubbisa. Naan jedhee ammas lafee kanatti raajii dubbadhu. Yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyo dhaga'i jedhi naan jedhe. Waaqayyo gooftaan lafee kanaan kunoo ani hafuura sittan galchaa atis hin jiraattu. Dubbatee jiidhaa kan godhudha. Ameen jedhisa. Harka keessan ol kaasaa. Sirriitti ol kaasaa giddii qabina. Har'a hin amantu hin dubbadha sirriitti. Hin dhageenye nan dubbadha sirriitti hin amantu. Humna sagalee Waaqayyoon sirriitti dubbadha hin amantu. Harka keessan ol kaasaa raajiin sirriitti dubbadha. Harka kaasee jireenyi kee goge deebisee laliseera. Hojiin kee goge deebisee laliseera. Harraan kee goge deebisee laliseera. Barumsi goge deebi'ee laliseera. Hojiin goge deebisee laliseera. Barbaade deebisee laliseera. Laliseera.
dhugaa waaqayyo kana keessa ofitti dhiboofte anuma gochuu danda'u har'a raajin dubbadha mana gogee waaqayyo deebisee dhalisiisa gaa'ila gogee deebisee dhalisiisa har'a gogee deebisee dhalisiisa hafuura nama keessatti gogee deebi'ee kaayya ameen jedhama inni gajala gogee deebisee dhaliseera jedha ittuma dubbadha inni gajala gogee deebisee dhaliseera jedha du'a duwwaa dhaggeeffattu har'a garuu jireenya gurra kee gala gannaa jarraajamee darbee har'a immoo narraa jedha bareeda sirratti humna dhiiga Yesuusiin gurri sodaa dhaga'u har'a jagnummaa dhaga'a haleluuyaa namni kisaadhaa qaba dhageessu har'a garuu eebbama dhaala dhageessa alkool kaasa nadarga ergamoota waaqayyo waan goge namarraa gaggargadhiisan waan gogaa inni asirraa dhiigan argaa jira jaafura narraa dhiigamaa jira jedha haaloo saba waaqayyo sagalee baasaa narraa dhiigamaa jira jedha gabala dubbanna narraa dhiigamaa jira jedha gabala dubbannu narraa dhiigamaa jira jedha har'a waaqayyo sarraa goge deebisee dhalisiisa abdii goge deebisee dhalisiisa abdii goge deebisee dhalisiisa me ilinchina walumaa gala ilincha amen 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 nagaan nama baay'ee gogaadha gaa'illi nama baay'ee gogaadha manni nama baay'ee gogaadha jireenyi nama baay'ee gogaadha namoonni baay'een hin jirra jedhu malee hin jiran jireenya gogiinsaa jiraatu waaqayyo kan inni nu waame jireenya gogaa akka jiraannu miti jireenya lalisaa jireenya hiika qabu akka jiraannu sagaleen kun dubbatee erga lafee gogetti foon uwwise erga hafuuratti godhe anis har'as irratti dubbadha inni goge deebisee lalisa 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 haleluuyaa amen hojjette go amma waan diigame kun sirriitti isinii gala lafeen kuni nan gabaabsa waan ta'eef lallaba kana lafeen kun gargar jiru diigamanii jiru adda adda jiru adda adda faffaca'anii jiru garuu maalidha danuudha baay'eedha gargar jiru garuu walirra hin jiran wal qabatanii jiran adda adda bibittimanii jiru amma garaajii dubbadhu jedheen ammas maal gochuudha lafeen kun oddoo jiranii akka walitti sassaabamanii eessa iddoo jiranii mee dubbadhaame iddoo jiranii akka maal ta'anii eenyu tamana raajiin dubbadha sagalee kana harka ol kaas eebba kee iddoo gargar bittimee jiru taabarra bal'isaame amantiidhaan giddi kan amantiin hojjenne taanaan amantiin biti taanaan diraamaa hojjechaa jirta dhugaa gatii sirratti fida amantiidhaan bal'isi harka kee bal'isi isa gargar badee si dhufuu dide eela sassaabee harka kee galche maqaa Yesuus namni nama sassaabee harka kee galche humna dhiiga Yesuus bal'isi inni na jalaa bitti megaleera jedha inni na jalaa bitti megaleera jedha amma namoota amantan inni sin jalaa eebbi keessan galeera nagaan keessan galeera eebbi keessan galeera eebbi keessan galeera namoota awwaala malennanni awwaala keessa harkisee baasa. Namoota rakkinni awwaal, namoota qorumsi awwaal,
namoota jechi awwaal, namoota dhibban namoota awwaale, harki waaqayyo harkisee namoota keessaa baasu nan arga. Maa inni jenna nanagaa booda ililchitu. Afurri waaqayyo akkas naan jedha. Hojjetanii kan awwaalaman, tajaajilanii kan awwaalaman, maatii keessaa kan awwaalaman, biyya keessaa kan awwaalaman, namoota keessaa kan awwaalaman, jirra jedhu akka waan hin jirre kan ta'an har'a harki koddoo sanaa saayyaa sanaan jedha. Harka keessan ol kaasaa. Dhugaa waaqayyo sirriitti ol kaasaa namoonni amantan. Harki waaqayyo namoota baay'ee harka qabeenya harkisee ol baasu nan argaa. Maanyi jennaan waaqayyo waan isaan qabe keessaan harkisee baasaa jira. Namoonni kun nama jijjiirame ta'u naan jedha afurri waaqayyo. Namoonni kun namoota guddatan ta'u naan jedha afurri waaqayyo. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha ammas. Mer ati maaltu si dhukkuba? Maal si ta'a sammuun kee? Dafi. Si soora? Waggaa meeqaaf akkasi godhe? Nan arga amma lallabattan goree afurri waaqayyo deddeebisee si na ilaalchisa. Akka nama machaa'ee si godha. Otoon dhugin yeroo baay'ee sammuun kee kun akka waan waasi keessa fiigu si godha si. Akka waan sammuu kee keessa waan ol jedhame Holy Spirit. Akka waan sammuu keessan keessa waa fiigu sin ta'a. Wanti sammuu keessan keessa socho'u jira. Hin zoora. Olii gadi naannaa. Yookiin horii yookiin nama hodhoftan. Sinitti bayyanata. Innaa sinaabsu immoo ammas hin jireenya keessan wallaaltanitti sin godha. Kottaame. Yesus Kiristoos inni gooftaadha. Namoonni nama qabdan daddafaa kottaame maal taatan? Kottaame dargaggoon sina eebbisu kottaa. Holy Spirit. Harka keessan ol kaasaa. Yesus gooftaadha. Ameen ameen ameen. Gannaame gara sanatti. Holy Spirit. Yesus gooftaadha. Ameen Yesus gooftaadha. Wanta akkasin godhu kuni hafuura zariirraa waaqeffamaa ture jira. Kaasaa dubbadhaa kaabba. Zarii keessan irraa waan waaqeffamaa ture jira. Hafuura qaalluuti. Hafuurri kuni yeroo baay'ee si ajjeesuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Si ajjeesuudhaaf yaalii gurguddaa yaaleera. Oddoo baay'eetti si ajjeesuudhaaf jedhee waaqayyo garuu didee harkaa si baasa. Nama nanaa eenyuma gara gooftaa dhuftu ati rakkina guddaan qabamtee dhufte. Maal taatee dhufte gara gooftaa? Akka maxxan akka beekan kun duraan dalagsiisa. Maayii dallaarra na baase. Waan kana firmaa amata waggaa 20 fi ilmoona dhoowwate. Ani waaqa kana waaqeffadha jechuun amantii qaba. Gattee dhufte. Yesus gooftaadha. Harka keessan ol kaasaa harkaa baaseera warra qabaman dhiiga Yesus.